halkan guutuu maali rakkummaan kun maali badimmaa nagana nu uumne maaliidha minaa xaffaan yaa xaffaa nagaraalle wantummaan balleessine gonkuuma jira Oromoo nutti hima eegaa amantaan keenya quraanni keenya eegaa yaaluun dandeenya gara amantaa pheenxeettan deeba jedhee dheengadda asirratti paasterii tokko chanatti dhufuun dhabe namni tokko naasi paasterii gubbaadhaan dhufe keessaanis deemee ijoollee baay'een dubbisee amanuun dandeenya jechuudha maaliif haga amantaa koo anjabeessuu fi haga amantaa koo an kabaju waan beekaniif namni tokko natti dhufuun dandeenya maali hin dadhabne jechuudha hin dadhabne bakka wantummaan nu gochuu dandeenya hin jiru jechuudha dhugaa rabbii uffata achi qabannee uffata sanii asin qajeelle asin seenne uffata ishee achitti dhiibnee kiyya achitti dhiibnee qullaa garaajimaanii galle mana qabanne mana saniillee hin jijjiiranne amma deebinee manni keessa jiru mana keessa jiru keessatti CID'n dhufee nu marsee wanti nun gooneen jiru isinii galee wantummaan nun gooneen jiru asitti waan baay'een ta'amee wanti baay'een uumame kana asii fe'amee gara biyyatti haa yaalamtu jennee gara biyyaatti galchanii hin danda'amne jechuudha sunis. Nuti waa balleessinee jiraanne yoo ani badii qabaadhe yoo nuti badii qabaanne nu kilaafachu ana baan mataa koo balleessuudha malee jaartiin koo wantummaan isin goote gonkuman jiru jedhee nama naan gaafa suudii jirtulee nagahaan turte hamma na biratti dabalamte kan hunda kan taate jechuudha hamma nuti miidiyaa kana irratti bakka jaalala keenya ibsachuu jammarreerraa kaaseeti kun wanti hundi kan ta'an biyaansi ji'a lamaaf amma gargara jirra wal biran jiru akkuma isinitti argitan kichiinii seenee ofii kootee nyaata dalagadha yoo isin achitti shaarjatti yoo nyaata dalagusan ishiin dhibamtee algaarraa ka'uu dadhabdeeti mucayyoon nagahaan dhuftee isin argitan harkaa luka qabamteetiin kaatee waa dalagachuu dadhabbaaf ankichiin seenee waa dalagaafii ture ardhallee nuuf adda nu balleessuudhaaf wanti namni sun yaalaa hin jirre hin jiru wantummaan sun yaalaa hin jirre hin jiru hamma ishiin adda baane wanti ani biyya kana keessa inni na godhaa hin jirre hin jiru jechuudha isin galee wantummaan inni na godhaa hin jirre hin jiru biyya kana keessatti ammaallee bazii isaati raasu waan inni na gochaa jiru anaaf rabbitu beeka waan ta'eef isinii galee maaliif hin dadhabne waan kana natti goote jennee haasofnuudhaaf rabbi sodaanne rabbumatti ufamannee jedhimnee ta'aa jirra isinii galee anaa waliigaltee dhabdee obboleewwanii waliigaltee dhabdee ani maatii kootii waliigaluu dhabee ishiin maatii ofiitii waliigaluu dhabdee akkanatti jirra jechuudha. Kana jechuun dammoo jireenya keessatti wanti hundinuu baxaamii kabbaadidha wanti hin ulfaanne hin jiru wanti hin darbines hin jiru tarii dammoo gaaf tokko walitti deebinee tokko ta'uu dandeenya tarii dammoo akkuma isin argattan kanatti kophaa keenya jiraachuu dandeenya jechuudha maaliif akka isaan itti hojjetan yoo waliin jiraatan ishiin hinduuti inni maraataadha kan isaan itti hojjetanii jiranii ishiin hinduuti inni hin maraataadha kana dammoo rabbiillee eeyyamuyyuu maaliif jennaan guyyaa malee rabbi uumaa naman godhu guyyaa malee duniyaa dhabuu dandeenya duniyaa kassaruu dandeenya gin lubbuun nama harka namaatii miti harka rabbii jirti malee akka itti yaadde akka inni yaade sun hin ta'uufi gonkumallee aysa akkaallee akka ati yaadde akka ishii yaadde sun hin ta'amuufis isiniif hin ta'amullee gaaf tokko walitti deebine akka abdiin qaba yoo walitti deebine yoo walitti hin deebine inshallah rabbi akkanumatti jaarta'uu naan jedhe akkanumatti dhaabbadheen jaara malee abadan akka ati yaadde akka inni yaade sanitti isiniif hin jiraadhu waan ta'eef anillee akkuma isin jettanii maraadhaa minaamini sanii osoo hin taane ishiin dhabamna anis nan dhabamuuf godha jechuudha isii duunaan anis nan du'a bakka wanti atillee isatu hafaaf na bira dhuftee na bujaadissituuf hin jiru kanaafuu Oromoo ani wanti dhaamsi kiyya guddaan xalaata fagoo osoo hin taane hiriyyaa keessan ka uffata walitti godhatan kan paantii takka walitti godhatan hiriyyaa sana eeggadhaa kun dhaamsa kooti borullee taanaan iftaan wanti narra gahe kun isinirra kan geenne hiriyyaa paantii takka walitti godhattu hiriyyaa harka kan kee fuudhee nyaate harka kan kee afaanii fuudhee nyaatutu si galaafata yeroo kanatti namnummaan ati amantee wajjin jiraattu gonkuun hin jiru miidiyaa kanarrallee taanaan lafarrallee taanaan abadan wanti ati eeggachuu qabdu dhimma kanaaf ishii irraa hafee gaafa dhiidaa kophaan baasee arafaan kophaan baasee jaartiin tiyya jirtu haati tiyya na biran jirtu kophaan koo wanti an akkasitti baaseef dhimma kanaaf namoonni baay'een keessan hin galtuu galtee maaliin jettuu kana jechaa turtan
Guustu maaltu jira waan kana nama kana keessa maaltu jira bakka isin hubadhaa kana hubadhaa isin hin jenna. Hubachuu qabdan. Ilma namaa dhiirri tokko bahe asirra bahee waan tokko haasuudhaaf kabbaadidha bara. Bataam kabbaad no. Wallaahi baay'ee kabbaadidha. Dhiirri tokko asirra bahee waan nama tokko haasa'uun baay'ee kabbaadidha baay'ee ulfaata. Wanti nu ulfaanne hin jiru isinii galee. Tarii dammoo inshaallah du'aa inaa godha anis nan fayya abdiin qaba. Wallahi abdiin qaba akkam fayyus. Gaarii baay'ee gochaa turte maal ta'e jettee deebitee of gaafatti biyaan sa'a tokko booda minoon nyaallo abdii kiyyaa minoon nyaallo jettee na gaafatti minoon nyeeno ni garinyine minoon nyeeno jettee na gaafatti as deebitee sii galee wanti meeqa ta'amee minoon nyaallo jettee na gaafatti waan meeqa taatee uf balleessuu ufuutee kiliinii liqimsitee gaafa deebinee namni dhufee ishii yaalee mana hakimii fidee deebu booda minoon nyaallo jettee gaafatti minoon nyaallo minoon nyeeno ndezii yonkuti bee jettee of gaafatti ganaa. Nagaa qabdi fakkaatti yoo akkasitti waan baay'ee balleessitu jechuudha. Kana dammoo jechuudha. Inshaallah akka isheen homaan taanes abdiin qaba. Homaan taatullee akka isin fayyitus abdiin qabaan. Wantummaa tokko isin taatu kun jiru. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maal taate abdii? Wantuma isin beektan sanii waan wanti haaromni kamtu dhalatu barbaadan. Wantummaan dhalatu kam. Amma maaltu hafe amma lubbuu kootu hafe mire. Wantuma isin beektan sanii bakka wantummaan haaromni dhalate gonkumaa hin jiru jechuudha. Maaltu maal ta'e abdii maaltu maal ta'e maa nagaami? Dhaga'i ustaaz wantuma isin beektan sanii wantummaan haaromni asirra dhalate hin jiru. Wantuma isin ishiinis wanti ishee gootes hin jiru wanti nullee isaan goone hin jiru. Wantummaan nu guyyaa tokkocha isaan miini gonkumaa hin jiru. Wallaahi billaahi nam tokkocha miidhee hin beeku. Nama tokkocha isin miine wantuma isin isa miite wantuma ishiin isin miite bichaan wallaali'an wantuma ishiin goote yoo an badii qabaadhe badii kooti ana balleessuudha malee saartiin tiyya maal goote maalii ka ishii maraachite maalii ka ishii dhala dorgitan maal isin goote ishiin wantummaan ishiin balleessite gonkumaa hin jiru naa nyaadhu naa dhugii waan jedheefi naa dhugii waan jedheefi miti kana cufna garajaa naa nyaadhu naa dhugii silaalkuti waan ofii isisee jiraadheef waan fuudhee afaan kaa'eefi kun hundinuu jireenyi rabbiin garagara namaa kennaa bare yoo an du'e biddeena koo nyaattu yoo isheen duute biddeena ishee namni nyaatu gonkumaa hin jiru kan ishima wajjin du'a kiyyallee kiyyuma wajjin jiraatu du'a jechuudha ana balleessite wantummaa ati irraa argattu hin jiru wantummaan ati argattu gonkumaa hin jiru jechuudha ana balleessite wantuma isin goote wallaali ammala ji'a lama guutuu fayyaa hin qabdu fayyaa ishee guutuu balleessanii jechuudha nageenya hin qabdu raftee buluu hin dandeessu sababii kana nageenya dhoorkanii mucayyoo wantummaan ishiin balleessite gonkumaa hin jiru kanaafuu ilma namaa kana hin danda'amne jechuudha bataam kabbaadidha wanti ilmi namaa kun wanti asirratti illee dhufee isinitti haasayeef guyyaa har'aa kana bakka waan baay'ee isaanitti ulfaateef waan natti dhagahamee لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي وأنا كنت نراك أبي ديري وعملي قدي بيتنيني هم بوي ديري مو عملي قلدت هم بوي نمني كوان اتجابات قلدت مو مستر أو في جرين أو في نمني ميديا رتبين هندوبتو yoo wanti sun itti jabaattee garmalee itti jabaattu dhufee miidiyaa irra dubbata jechuudha dhimma jireenya isaa dhimma bultii isaa. Egaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota kiyya jirra jirtu hundi keessanuu baga jiraattanii ammallee jiraadha kan alaa kan biyya keessatti xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda soon jenne hundi keessanuu naaf jiraadha. Egaa akkuma sirra argitan kana obboleessi keenya Abdii Sheekamuu Abdii Shaggar jedhama maqaan isaa. Akkuma sirra dhageettanii viidiyoo jalqabarra hagamma waliin dhageeffanne kana jalqabarraa dhageeffattanii jedhee yaada. Viidiyoo yoon dhageeffatin immoo jalqabarraa dhageeffadha. Obboleessi keenya kun waa'ee seenaa jireenya isaa dhuunfaa jireenya isaa haasaa jira. Haadha manaa kiyyaanii akka malee wal jaalanna ture fiirii nutti godhanii
mucayyoon gaafa na bira dhuftu nagaa qabdi. Amma garuu halkanii guyyaa hin raftu, nagaa hin qabdu. Anaaf ishii wal jaalannee jireenya keenya gaggeeffachuu malee nama waan goone, anis nama waan goone, isillee nama waan goone. Jireenyuma keenya kana akkami jarri kun wal jaalatanii, akkami jarri kun wajjin jiraatanidha. Ka ilmi namaa nu dadhabee waan hin taane nurratti dalagee jedhaa jira. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا إلمنا ما كوان تاني نمت دلايدو رزقي نما تكو إنه ما فو هنتاتو نمني هندو رزقي متى إساء قبا هندي إساء رزقي إساء أدى رزقي نما كمي توسو حاجة فيتي نما سن حسد دي نما كمي نما براتي فين ترتو namni hundi isaatu riskii mataa isaatti fayyadama malee namni riskii namaatti fayyadamu hin jiru. Keessumaayyuu nama wal jaalatu irratti namni waan hin taane namatti dalagu hin dhabamu. Nama jireenyi isaanii jaalala isaanii dhugaa ta'e, nama wal jaalatu, nama jireenyi isaanii mi'aa taate ilmi namaa hin fedhu. Nama ganama galgala wal hiraarsu, kan ganama galgala wal jibbu, kan waliin feene waan akkasii sanitti gammada ilmi namaa. Nama wal jaalatu hin fedhu. Rabbiin jaalala keessanii waliif isin haa dhiisu. Rabbiin ammallee haadha manaa killee si haa fayyisu, sillee haa fayyisu. Rabbiin sirra haa kaasu. Laa taqnaxuu min rahmatillaa. Rahmata Rabbii irraa garaa hin muran. Wanni tokko yoo daangaa dabarte garuu abdii nama kutachiisa. Amma mucaan kun hangaan an amantii kiyya jabeessu namoonni hundi hin beekani. Amantii kiyyaaf akka an bakka guddaa qabu hin beekani. Garuu wanni kun garmalee na ulfaatee hanga amantaa kiyya jijjiiruu ga'ee. Rabbiin amantaa keetillee sin jijjiirsisini. Namni yoo akkanatti du'ellee shahiidadha. Har'a asitti cinqama malee boru jannata keessatti gammachuun badhaafama. Amantaa keetillee hin jijjiirin. Amantaa jijjiiraniif hin fayyanii. Rabbiin dachee fi samee uume haasida insii fi jinni rabbi namarraa haa qabu. Rabbiin isin lachuu isin haa fayyisu. Alaamanni keessan haa fayyu. Nama wal jaalatu, nama dhugatti wal jaalatu, namni waliif yaadu haadha manaatiif abbaa manaa gaarii waliif yaadan wal jaalatan haasidiin eessumattuu irraa haa fagaatu. Rabbi haasidii irraa haa qabu. Hireen namiitu adda, riskeen namiitu adda. Kanaaf namni ilmi namaa maaliif wal hassada? Yoo waan gaarii namaa yaadan gaarii argatanii osoo haga fedhan nama sanillee balleessanii wanni gaarii wanni namni argatu hin jiru. Waan rabbiin namaan taasisne tokko immoo giddiin ofiif waan san godhachuulleen hin taatu. Kanaaf yaa ilma namaa rabbiin sodaadha. Jiruun duniyaa tuni gabaabduudha. Guyyaa asirraa deemnu hin beeynu. Jireenya namaa nama wal jaalatu nama mi'aa walii qabu mi'aa jireenya isaanii san ittiin hadheessina. Har'a namni kun haadha manaa isaa akkaan jaalata. Haadha manaa akkaan isaan jaalatu san jalaa dhibamtee rakkataa jira. Rakkoo ofii miidiyaa irra bahee ibsataa jira. Maaliif hagana wal hassanna? Maaliif yeroo ammaa kana hiriyaa hojii jiraachuun baay'ee tokko ulfaata. Rabbiin hiriyaa hin taane namatti illee hin fidini. Keessumaayyuu baay'ee ulfaata. Hiriyaan keessan kaaliqu samaawaati wal ardi kadachee fi samee uume haa ta'u. Hiriyaan taane irraa fagaadha. Viidiyoon kun baay'ee tokko garaa nama akkaan garaa nama nyaata. Guyyaa iidallee adda kiyya dabarsee haadha manaa kiyya na jalaa dhukkuba yeroo ammaa kana anas na dhukkuba. Bakka hunda deemee yaalee wanni ani hin godhin hin jiru. Bakka hundatti yaalee jira. Homaa jijjiiraman arganne jedhe rabbiin dachii fi samii uume ka dandeettii isaa malee dandeettiin biraa waa hin danda'amne. Dandeettii ofiitiin quwaa fi kuduraa ofiitiin rabbiin sirraa haa fuudhu. Haadha manaa ta'ellee rabbi sii haa fayyisu. Jireenyi kee guutumaan guutuutti fayyaa gammachuu haa ta'u. Abshir ilmi dhiiraa nama kabajee nama jaallatee akkanatti niitii ofii jaallatee niitii ofiitiif booya. Tokko osoo niitiin isaa jaalattu jaalala niitii isaatu quban qabu. Garuu tokko nama wal jaalatu haasidiin hin dhabamu. Rabbiin haasidii isinirraa haa qabu. Nama wal jaalattan rabbi haasidii hijaaba isinirraa haa godhu. Rabbi haasidii nurraa haa qabu. Hiriyaa yeroo ammaa kana irraaf qoxxoba. Irraa fagaadha. Rabbii keessan ganama galgala kadhadha. Rabbitti dhiyaadha. Kaaliqu samaawaati wal ardi waa hunda itti himatan. Hiriyaa yeroo ammaa waan gaarii namaa yaadu gammachuu kee hin fedhu jireenya jijjiirama kan kee hin fedhu. Kanaaf yeroo ammaa hiriyaan ni ulfaata. Hiriyaan keenya rabbii dachii fi samii uume kawaa maraa nuu godhu isa kanu fayyisu isa kanu kaasu isa kanu nyaachisu kanu obaasu ka riskii nuuf bal'isu isa
kaf aafiyaa nuu kennu isa ilma namaatirraa maal goonaree ilmi namaa yoo wajji jiraatan rakkoodha. Dhiisanii kophaa ofii jiraatanii rabbii ofiititti eenyu jechuu wayyaa rabbiin hiriyaa hamaa hiriyaa badaa rabbi nurraa haa qabu. Kanaaf egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatti ol deemti turtii gaarii baay'ee hordoftoota kiyya.